guyyoota ramadaana caalantu fuuldura keenya jiru. Guyyoota kanneen keessa khayrii guddaa dalaguu akka hin daganne guyyoonni kunniinis kurnan zulhijjaa yookaan ashri zilhijjaa jedhamanii beekaman. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ummata nabi Muhammadii kanaaf sallallahu alayhi wa sallam carraa bareedaa tokko kennee jira. Umriin isaanii gabaabaa waan ta'eef umrii gabaabaa kana keessatti khayrii guddaa akka dalagatu danda'aniif jecha wantoota ajrii gurguddaa qaban garagaraa isaaniif kennee jira. Sanniin keessaa tokko leelatul qadriin fa'a jira, lammaffaa immoo guyyoota kurnan zulhijjaa ka jedhamanidha. Guyyoonni kurnan zulhijjaa kunniin guyyoota ramadaanaallee ni caalu. Ulamaa'iin akkas jedhan. Garuu halkan ramadaanaa ta xumuraa san qofatu halkaniin caala malee kallattii guyyaatiin garuu guyyoota kurnan zulhijjaa ka jedhaman kanniintu caaluu jedhani ulamaa'iin. Nabii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha ta'e kan Imaam Bukhaarii odeessan keessatti yoo dubbatan maal jedhanii ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذا العشر. guyyoota kurnan kanneen caalaa guyyoonni dalagaan rabbiin biratti sirriitti jaalatamaa ta'an hin jiranii jedhan. Ajri guddaa namaaf argamsiisu, khayrii guddaadhaan nama ga'u. Guyyoonni kurnan kunniin. Guyyoota kurnan kanneen keessa soomas ta'ee, zikriis ta'ee, quraana qara'uu, sadaqa baay'ifachuu, hajjii gochuu, umraa gochuu, dalagaa khayrii waan jedhame hunda keessa dalaguu hin dagatina. Guyyoonni kunniin inshallah yoo rabbi jedhee boru yookaan roobii tokko jedhaniitiin eegalu. Sooma zikrii godhaa, quraana qara'aa, khayrii baay'ifadhaa. Nama muslimaa biroofis dabarsiitiin khayrii sana wajjin argadhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.